na sosoni Sporti okayu bikayuti sporti opanu He takes the double. Kennedy Sabakile, the new Olympic record. Premier League Englanditti yaada barru kaleessa taphoonni garaagaraa taphatamanitti jiru keessattuu Liverpool gara Mooliin imaluudhaan morkii Wolves waliin taphateen Wolves taphoota lama walitti aansuudhaan Premier League injifateetii kan jiru keessattuu kaleessa Champions League fi akkasumas kilaba sadarkaa dhumaarra jirudha kan waliin taasisan haa ta'u malee egaa Wolves bara kanaaf injifannoo sadaffaa kan itti gonfateedha. Egaa injifannoo sadaffaan kana keessa immoo lama taphoota aanan kana keessatti kan inni argate jechuudha. Egaa jimaata darbee Aston Villa injifachuun isaanii yaadatamaa ammas immoo Liverpool injifateetii kan jiru kilabiin kun jechuudha. Egaa guyyaa shan keessatti injifannoo lama kan inni argate jechuudha. Wolves bara kana injifannoo sadiidha kan liigichaan galmeesse kanneen keessaa guyyaa shan keessatti immoo lama argateetii kan jiru. Ta'us gaa ammas kilaba sadarkaa dhumarratti jirudha. Carraan Premier League keessa turuu isaa baay'ee jala dhiphateetii kan jiru. Haa ta'u malee kaleessa Wolves gaa lamaaf tokko Liverpool injifateetii kan inni jiru jechuudha. Tapha kanarratti egaa daqiiqaa 78 ture Rodrigo Gomez goolii galcheen kan inni Wolves dursuu kan eegale. Haa ta'u malee Mohamed Salah goolii daqiiqaa 83 galcheen Liverpool qixxaatee taphichi daqiiqaa 90 xumurameetii kan inni ture. Egaa daqiiqaan 90 erga xumuramee booda immoo Andrii jechuudha daqiiqaa 94 irratti goolii galcheen Wolves injifannoo gonfateetii kan inni jiru. Egaa keessattuu garee Arne Slootiif qabxiin kun qabxii kan dallansiisudha jechuun ni danda'ama. Keessattuu kilabichi hirmaannaa dorgommii Awurooppaa argachuudhaaf Champions League Awurooppaa argachuudhaaf egaa morkii taasisuufis keessattuu Manchester United gahumsa gaariitti argamuu isaatiin gara sadaffaatti ol siqeetii kan jiru. Kana booda egaa hirmaannaa Champions League Awurooppaatiif morkii cimaatu sagalee eeggataa Chelsea akkasumas Aston Villaanis qabxiitti dhiyaatanii jiru waan ta'eef tapha kana bu'aatamuun isaanii garee Arne Slootiif gaarii miti jechuun ni danda'ama. Keessattuu tapha kaleessaa kana osoo mo'ate Aston Villaa fi Manchester United waliin ni qixxaata qabxii 51 gaachuudhaan kaleessa injifatamuu isaaniitiin egaa imalli taphoota sadii walitti aansuudhaan injifatamanii jala dhaabbateetii kan inni jiru. Arne Sloot egaa yaaddi isaan kennaniin baay'ee qabxii dallansiisuudha kan arganne yaada jedhudha kan isaan kennanii. Wolves egaa carraa hedduu irratti uumee qabxiin ittiin mo'atamne illee lamaaf tokko jechuudhaan kan isaan dubbatan kubbaa nurraa fudhachaa turanii. Egaa tapha 22 keessaa yeroo sadaffaadhaaf daqiiqaa dhumarratti goolii keessummeessineen mo'atamne yaada jedhudha kan isaan kennan jechuudha. Kun egaa Liverpool bara kana daqiiqaa dhumarratti goolii injifannoo kilaba faallaatiin irratti galtee yeroo mo'atamu kun yeroo sadaffaatiif jechuudha. Kanaaf egaa garee Arne Slootiif qabxii gaarii hin turre kaleessa jechuudha. Egaa tapha kanarratti Wolves injifannoo gaariidha leensaa kilabichaatti illee hamilee kan nuruuf egaa taphoota sadan darban dirree isaatti taphatiinis kilabichi hin mo'atamne Arsenal waliin qixxaanee eegame booda Aston Villaa fi akkasumas Liverpool mo'ateetii jira. Kanaaf kilabiin sadarkaa dhumarra jiru garee shaampiyoonii liigichaa turee fi akkasumas ganna darbe jijjiirraa taphattootaatiif hanga paawundii miliyoona 450 kilaba baaseef mo'ateetii kan inni jiru jechuudha. Kanaaf egaa Wolvesiif injifannoo gaariidha. Liverpool kaleessa mo'atameetii kan inni jiru. Tapha biroo kaleessaatiin Everton goolii 2-0 Burnley injifachuudhaan egaa hirmaannaa dorgommii Awurooppaa argachuudhaaf morkii taasisuu cimsateetii kan inni jiru. James Traoré goolii jalqabaa erga galchee booda Kieran Dewsbury Hall goolii lammaffaa galcheetii kan inni jiru jechuudha. Kanaanis egaa Burnley hanga daqiiqaa 79ffaattis carraa goolii osoo hin uumin kan inni ture. Kanaaf Evertoniif injifannoo guddaa jechuun ni danda'ama. Everton egaa taphoota as dhiyootiin ga'umsa gaarii mul'isee jira. Taphoota lamaan darban walitti aansuudhaan injifachuudhaan egaa qabxii 43 ga'ee sadarkaa 8ffaa irratti kan argamu. Kanaaf hirmaannaa dorgommiilee Awurooppaa jechuun liigaa Awurooppaa yookaan konferensii liigaa Awurooppaa carraa argachuudha kan inni qabu waan ta'eef injifannoo gaariidha kaleessa kan inni galmeesse. Kanarratti Sunderlandis goolii 1-0dhaan Leeds United injifateetii kan inni jiru. Egaa
Abdiyaaran daqiiqaa 70 biratti rukuttaa peenaaltiin galcheen Sunderland injifannoo argateeti kan jiru. Leeds Unitediif egaa keessattuu kilabii sadarkaa gadii keessa kaafagaachuudhaaf morkii taasisuuf qabxii gaarii hin turre jechuun ni danda'ama. Egaa Leeds United gara qabxii 31 sadarkaa 15 irratti kan inni argamu. West Ham wajjin garaagarummaan qabxii qabu, garaagarummaa qabxii 6 waan ta'eef egaa sadarkaa gadiirraa fagaachuuf carraa qabu san kan of jalaa dhiphiseedha jechuudha. Sunderland sadarkaa 11ffaatti siqeetii jira. Taphoota 4 booda gara injifannootti kan inni deebi'e. Taphoota 3 mo'atamuudhaan tokko taphatee ture. Ammoo gara injifannootti deebi'eetii kan inni jiru jechuudha. Tapha biroo kaleessaatiin taphni Bournemouth fi Brentford waliin taasisan goolii malee qixaan kan inni xumurame jechuudha. Har'as Premier League England kun itti fufuudhaan taphoonni ni taphatamu. Keessattuu Manchester Cityin gara Nottingham Forest imaluudhaan morkiin taasisuuf kan eegamudha. Keessattuu kilaboonni Arsenal wajjin Manchester Cityin dorgommiilee Premier League Englandin kilaba waancaa Arsenal waliin morkataati kan inni jiru. Arsenal immoo gara Brighton imaluudhaan kan inni taphatu jechuudha. Kilaboonni kunneen lamaan qabxiin isaan galmeessan eenyutu hirmaana Champions waancaa Premier League fudhachuudhaaf egaa morkii taasifamuudha jechuudha. Tapha kanaaf taphoota kanneen egaa kilaboonni kunneen hangam gahumsa akkamii mul'isu kan jedhu har'aa kan eegamudha jechuudha. Kanarratti egaa Aston Villaan Chelsea waliin morkiin taasisus morkii hirmaana Champions League Awurooppaatiif argachuudhaaf kilaboonni morkachaa jiran taasisanidha jechuudha. Kanaaf egaa kilaboonni kunniinis morkiin waliin taasisan Villa Parkitti kan eegamudha. Fulham West Ham waliin har'uma galgalni taphatu. Taphoonni kan Newcastle United fi Manchester United immoo halkan sa'aatii 5:15 kan taphatamu. Kanneen afaan immoo sa'aatii 4 irratti kan isaan taphataman jechuudha. Egaa kanaaf Premier League Englandin har'a taphoota cicciboodha kan eegamu. Guyyaa boruu Tottenham Hotspur Crystal Palace waliin kan isaan taphatan jechuudha. Gara odeeffannoo birootti yoo dabarre egaa Barcelonaan dorgommiilee Awuroo Copa del Reytiin ala ta'eetii kan inni jiru. Keessattuu kaleessa Atletico Madrid waliin morkiin inni taasise goolii 3-0dhaan injifatus tapha jalqabaa goolii 4-0dhaan injifatamuu isaatiin egaa Copa del Reytiin tapha xumuraatiif osoo hin darbiin hafeetii jira. Bara darbee walakkaa xumuraatiin sadarkaa kanatti jechuudha Atletico Madrid injifachuudhaan xumuraaf darbee waancaa fudhateetii kan inni ture. Kaleessa garuu goolii 3-0dhaan injifatee goolii dabalataa galchuu dadhabuu isaatiin Barcelonaan dorgommichaan ala ta'eetii jira. Mark Bernaan daqiiqaa 29 fi akkasumas boqonnaa deebii daqiiqaa 72tti goolii galchuudhaan goolii lama galcheetii kan jiru. Rafinhaan immoo goolii tokko dabaleetii kan jiru. Gareen Hansi Flick dorgommichaan ala ta'aniitii jiru. Kileerinsichis jalqaba irratti akkasumas dubbatan tapha qabxii jalqabaa jijjiiruudhaaf baay'ee nutti ulfaataniitu turanii akkasumas itti ulfaatuudhaan dorgommichaan ala ta'aniitii kan isaan jiran jechuudha. Har'a Real Sociedad fi Athletic Club morkiin waliin taasisan eenyutu Copa del Rey'dhaan xumuraaf gahaa kan jedhu kan eegamudha jechuudha. Egaa kilaboota kanneen keessaa kan injifatee tapha xumuraatiin Atletico Madrid waliin tapha xumuraatiin morkiin inni taasisu kan eegamudha jechuudha. Real Sociedad fi Athletic Club keessa kanarratti egaa odeeffannoo gabaaboo qabnuun Kylian Mbappeen wal'aansi baqaqsanii hodhuuf hin taasifamuuf jedhamaaf jira. Egaa wal'aansi salphaan akka taasifamuuf miidhama jilba isaarra mudateen taphataan kun egaa dorgommichaan ala ta'eetii taphootaan ala ta'eetii jira. Tapha Champions League Awurooppaa Manchester City waliin taphataniifis gahuu akka hin dandeenye dubbatamaatii kan jiru. Pirezidaantii Yuunaayitid Steetsi Doonaald Tiraamp wal qabatee odeeffannoo jiru. Waancaa addunyaa ganna dhufu egaa Yuunaayitid Steetsi, Ameerikaa, Kanaadaa fi Meksikoon waliin ta'uudhaan qopheessu. Tapha san irratti egaa Iraan tapha ramaddii jalqabaa ishee Los Aanjelesitti kan isheen taphattu. Egaa Doonaald Tiraamp waraana Iraan waliin bananii wal qabatee yaada isaan kennaniin waancaa addunyaa irratti Iraan hirmaattes hirmaachuu baattis na hin cinquu yaada jedhudha kan isaan kennanii. Premier League Itoophiyaa taphoonni torbee 22ffaatiin Hawaasaa fi Adaamatti taphatamaniitii kan isaan jiran. Tapha sa'a 9 irraa eegaluudhaan taphatame keessaa Qiddus Giyoorgisii fi Nageellee Arsii morkiin waliin taasisan goolii malee qixaanii kan inni xumurame. Egaa keessattuu kilaboonni kunneen lamaan Arsii Nageelleen garaagarummaa Buna Sidaamaa waliin qabu dhiphisuudhaaf yookaan immoo Buna Sidaamaa waliin qixxaachuudhaaf kan inni ture. Egaa haa ta'u malee taphoota sadan darban mo'achuu hin dandeenye kilabichi. Egaa tapha darbeenis erga mo'atameen booda Buna Itoophiyaatiin 1-0dhaan erga mo'atameen booda gara injifannootti deebi'uudhaaf taphachaatii kan isaan turanii. Haa ta'u malee keessattuu rukuttaa peenaalitii argatanitti osoo hin fayyadamin hafaniitii kan isaan jiran. Egaa taphicha irratti garuu
ga'umsa gaarii mul'isuudhaan taphachaati kan isaan turanii jechuun ni danda'ama. Egaa Arsii haa ta'u malee tapha kanarratti goolii galchuu hin dandeenye. Kanaanis egaa goolii malee qixaan baaniiti kan isaan jiran. Arsii Nageelleen harka 59 kubbaa to'achuudhaan kan taphataa ture. Goorgis harka 41 kan isaan taphatan. Yaalii kallattii isaan eeggatan taasisuu irrattis Arsii Nageelleen yaaliiwwan kallattii eeggatan afur taasisuu Goorgis lamaadha kan isaan inni taasisee jechuudha. Haa ta'u malee egaa taphichi goolii malee qixaan xumurameetii jira kaleessa jechuudha. Keessattuu tapha kanarratti boqonnaa deebii Habib Kamaal jijjiiramee gara dirree erga seenee booda Nageellee Arsiin haala gaariidhaan taphachaatii kan inni ture. Ga'umsa gaariidhaanis carraawwan goolii hedduus uumaatii kan isaan turan osoo ittiin fayyadamiin kan isaan ba'an jechuudha. Haa ta'u malee egaa tapha kanarratti keessattuu Daawit Tafarraa Guutaa wanta hin jirreef yookaas waan hin taphanneef Kabbee Buzuun rukuttaa peenaalitii argatan akka rukutu kan taasise. Haa ta'u malee taphataan kun kubbaa rukuttis osoo ittiin fayyadamin hafee carraan sun carraa injifannoodhaaf argatanidha. Haa ta'u malee egaa isaan ittiin fayyadamne jechuudha. Kanaanis egaa Nageellee Arsiin goolii malee qixaan ba'uu isaatiin taphoota sadiif osoo hin mo'atamin kan itti fufee. Kanaanis garaagarummaan qabxii isaa 37 gahuudhaan qabxii lamaan Buna Sidaamaatiin caalamee sadaffaarratti kan inni argamu jechuudha. Kanaaf hawaasaan guyyaa boruutti taphatu yoo mo'ate sadaffatti kan gadi siqu ta'a. Garaagarummaa qabxii lamaa ta'uu danda'a. Kanaaf egaa tapha kaleessaatiin Nageellee Arsiin carraa jala dabarseetii kan jiru. Kilabichi egaa taphoota 22 taphate keessaa 10 injifachuun 7 qixxaa ba'ee 5 mo'atameetii kan inni jiru jechuudha. Kaleessa carraa gaarii argatan sanuuf jala balleessaniitii kan isaan jiran. Egaa Goorgis illee tapha darbee Madiin 3-0dhaan injifatamerraa gara injifannootti deebi'uudhaaf kan inni mokkachaa ture. Haa ta'u malee tapha kaleessaa kanarrattis hin milkoofne. Taphoota 6 osoo hin mo'anne baheetii kan jiru. 3 injifatamee 3 immoo qixaan ba'uu isaati kilabicha jechuudha. Egaa tapha kanarratti kilabichis carraawwan goolii uumuu fi akkasumas immoo dhiibbaa taasisuu irratti Nageellee Arsiitiin kan inni caalamee kan inni ture jechuudha. Kanaan wal qabatee egaa kilaboonni lamaan osoo goolii hin galchin gargar baaniitii kan isaan jiran. Yaada leenjistoonni kennaniin leensaan Qudus Goorgis Faasil Takkaalliin of eeggannoon taphachaa ture morkataan keenya kan isaan jedhanii. Kanaanis haala barbaaniin taphachuu hin dandeenye yaada jedhudha kan isaan kennanii. Tapha darbeen mo'anneetii turre sun immoo taphoota mo'atamneetii turre tun immoo xiinsammuu taphattoota keenya irratti dhiibbaa uumeetii jira yaada jedhudha kan isaan kennan. Carraan arganneen goolii galchuuf yaalleetii turre dirree isaanis yoo seennu garuu milkaa'an turre nuti yaada jedhudha kan isaan kennan. Haa ta'u malee taphattoonni koo taphicha injifachuudhaaf waan danda'an hunda hojjechaa turanii. Kanaanis immoo isaan galateeffachuu fedha yaada jedhudha kan isaan kennan isaan Faasil Takkaalliin. Egaa Nageelleen barana kilaboota Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessatti ga'umsa gaarii mul'isaa jiran keessaa isa tokkodha. Kanaaf tapha gaariidha isaan taphatu. Garuu hanqinni keenya yeroo hundaa sodaa ofii keenya qabnudha. Ofii keenyarraa qabaa yaada jedhudha kan isaan dubbatanii. Irraa argannutti fayyadamnu akkasumas immoo hanqinootuma keenyaan kan qabxii dhabaa jirru yaada jedhudha kan isaan kennan. Qudus Goorgis egaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa bara kanaatiin taphoota sadarkaa gaarii irratti hin jiru akka durii irratti hin jiru jechuun ni danda'ama. Qabxii tapha 21 kan inni taphate taphni tokko Buna Itoophiyaa wajjin saafa. Taphoota 21 kana keessaa 6 injifate 8 mo'atameetii kan inni jiru. Qabxii 25 sadarkaa 12ffaarratti kan inni argamu. Taphoota 5 darbees mo'achuu hin dandeenye 3 qixaan ba'uudhaan 2 injifatameetii kan inni jiru. Kun immoo gaa kilabichaaf imala gaarii miti bara kana kan inni mul'isaa kan inni jiru jechuudha. Gaarii riikardiidhaan kilaba shaampiyoonii yeroo hedduuf shaampiyoonii Pirimeer Liigii Itoophiyaa ta'edha. Amma bara kana garuu sadarkaa 12ffaarratti kan inni argamu taphoota 21 booda jechuudha. Leensaan Nageellee Arsii Tuluu Dastaa siyaan isaan kennan carraa argannetti hin fayyadamne. Carraa argannetti yoo hin fayyadamne bakka wanta jiru fudhachuu qabdaadha yaada jedhudha kan isaan kennan. Peenaalitii yoo itti hin fayyadamne wanta dhufu fudhachuu qabdaadha. Kanaafuu goolii galchuu dhabuu keenyaan dogoggora keenya hanqina keenya dadhabbii keenya yaada jedhudha kan isaan kennan. Egaa yeroo Daawit Tafarraa hin jirretti rukuttaa peenaalitii kan rukutu lammaffaan kan rukutu Kabbee Buzuun ta'e. Egaa Kabbeen immoo tapha kanarratti taphataa bilchaataa deemuudhaaf fuulduraaf cimaa deemuudhaaf fuulduraaf waan hedduurraa eegna.
hanqina isaanii sirreessa jennee eegnaa jedhudha kan isaan kennan. Taphichaanis egaa taphataan kun sarara jidduutti carraa argatitti fayyadamuu hin dandeenye. Taphattoota isaanii irraa immoo walumaa galatti dadhabbii fi kaka'umsa dhabuun akka isaan irraa mul'atu kan isaan dubbatan jechuudha. Taphichaan gara fuulduraatiif immoo hanqina keenya sirreessuudhaan itti gara ciminaatti ni deemna yaada jedhudha kan isaan kennan jechuudha. Kanaaf kaleessaa taphni Nageellee fi Goorgis waliin taphatan goolii malee haala kana gidaan xumurameetii kan jiru. Egaa tapha biroo kaleessa taphatameetiin hawaasatti egaa tapha biroo kaleessa taphatame keessaa Machaalii fi Baankiin Morkiin waliin taasisan jechuudha. Adaamatti Baankii fi Machaal Morkii waliin taasisaniin 2-0dhaan Machaal mo'ateetii kan inni jiru. Egaa taphoota 5 booda injifannoo jalqabaa galmeessee afuraffaatti ol siqeetii kan inni jiru Machaal jechuudha. Egaa Machaaliif gooliiwwan kan galchan immoo Chaarlis Musigeen daqiiqaa 83ffaatti akkasumas immoo Alambiraan Higzaw daqiiqaa 83ffaatti Chaarlis Musigeen daqiiqaa 19ffaatti gooliiwwan kan isaan galchanidha jechuudha. Kanaaf Machaal 2-0dhaan injifachuun sadarkaa shanaffaatti ol siqeetii kan jiru. Hawaasaatti taphni isaa 12 taphatamin Shaggarii fi Madiin Itoophiyaa Morkii waliin taasisan tokko qixaan kan inni xumurame jechuudha. Egaa Daawit Kaasahuun Shaggariif goolii daqiiqaa marraa irratti galcheetii kan ture. Haa ta'u malee daqiiqaa 90 xumuramee daqiiqaa abbaa murtee dabalan tokkoffaa irratti immoo Saamu'eel Saayisoo Madiiniif goolii qabxiitiin qooddatu galchuu isaatiin taphichi tokko qixaan xumurameetii kan isa inni jiru jechuudha. Shaggar egaa sadarkaa 16ffaa irratti kan inni argamu kaleessa injifachuu isaatiin jechuudha. Qabxii 24 sadarkaa 16ffaa irratti kan inni argamu. Tapha biroo kaleessa taphatamin Walwaaloonis 1-0dhaan Midira Ganti Shiree injifateetii jira. Geetinet Tasfaayee daqiiqaa 18ffaatti goolii injifannoo Walwaaloof taphataa galcheedha. Walwaaloon qabxii 24 egaa wal qixxaachuudhaan sadarkaa Shaggar Baankii akkasumas immoo Madiin wajjin wal qixxaachuudhaan sadarkaa 17ffaa irratti kan jiru. Kilaboonni afur egaa qabxii 24 kan isaan qabani. Sadarkaa sanaa gadi kan jiran Maqalee fi Walaayittaa Dichalleen qabxii garaagarummaa qabxii tokkooti kan isaan qaban waan ta'eef Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessa turuuf murkiin taasifamu caalatti kan inni cimaati kan inni jiru jechuudha. Har'a taphoonni Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 22ffaa kun itti fufu. Hawaasaatti Bunni Itoophiyaa Baahir Daar waliin, Arbaa Minci immoo Elektiriik waliin murkiin taasisanis egaa tapha eeggamuudha jechuun ni danda'ama jechuudha. Gama biraatiin Adaamatti Bunni Sidaamaa fi Faasil murkiin waliin taasisan akkasumas Walaayittaa Dichaan Hawaasaa waliin murkiin taasisanidha. Kilaboonni kunneen keessattuu Bunni Sidaamaa fi Hawaasaan kilaboota gara dursaa jiranidha. Egaa Bunni Sidaamaa liigicha qabxii 39 dursaa kan jiru, Hawaasaan immoo sadaffaa irratti kan argamu. Egaa kilaboonni kunneen Pirimeer Liigii waancaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa fudhachuudhaaf egaa murkii taasisaniif himsachuudhaaf egaa murkii taasifamuudha waan ta'eef har'a taphoonni kunneen taphataman kan eegamanidha. Egaa bor immoo Hawaasatti Hadiyaa Hosaanan Adaamaa wajjin kan isaan taphatan ta'a jechuudha. Akkasumas Adaamatti immoo Maqalee Sabaa Indartaan Dirree Dhawaa waliin taphoota Pirimeer Liigii torbee 22ffaa kan isaan taphataman ta'a jechuudha. Odeeffannoo biyya keessaa birootiin Suraafil Daanyachoo gara biyyaatti deebi'uudhaan egaa kilaba Pirimeer Liigii Itoophiyaatiif taphachuudhaaf walii galteerra ga'uutu dhaga'ame. Taphataan kun egaa gara USA imaluudhaan waggaa tokkoof baatii 9tiif USA keessa ture kilaba London United jedhamuuf taphachaati kan ture. Egaa kilabichaan gadi gargar baheen booda immoo baatii tokkoon dura gara biyyaatti deebi'eetii kan turu. Kilaboonni akka Buna Sidaamaa fi Shaggar taphataa kana fudhachuudhaaf egaa mari'achaa turutu hangabaafame. Haa ta'u malee Bunni Sidaamaa taphaticha waliin mari'achuudhaan mallatteessisuuf waliigaltee irra ga'eetii jira. Egaa qorannoo fayyaa taasisuudhaan har'a waliigalteen ni taasisaaf kan eegamu. Kunis ni ufama jedhamee kan eegamudha. Egaa Suraafil Daanyachoo kanaan dura kilaboota akka Adaamaa keessatti kan beeknudha. Kanaan alatti immoo Faasiliifis taphateetii kan inni ture jechuudha. Taphataan kun amma gara kilaba Pirimeer Liigii Itoophiyaatti yookaan Buna Sidaamaatiif deebi'uudhaan Bunni Sidaamaa immoo Pirimeer Liigii Itoophiyaa waancaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa fudhachuudhaaf carraa qabu kan itti bal'ifatudha.